Ashama harka fuunee daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u jenna. Egaa har'a sababa qophii feestivaalii ispoortii Oromoo biyya Jarmanii sababeeffachuun biyya magaalaa Nuurambargitti argamna. Magaalaa Nuurambargitti dargaggoota dandeettii garaagaraa qaban waltajjii kanarratti arginee jirra. Dargaggoota argine keessaa dargaggoo Hamza Hassan isa tokkodha. Wallisaadha. Kanaan duras diraamota garaagaraa biyya keessa hoggaa turetti kan akka diraamaa ilkee irratti nama qooda fudhataa turedha. Egaa yeroo ammaa kana biyya keessaa bahee innis akkuma dargaggoota Oromoo yeroo ammaa kana biyya Jarmanii keessa qubatanii jiran hedduu keessaa inni isa tokkodha. Mee waa'ee ogummaasaa waan wallee gara fuulduraatti itti deemuu fi kanaan dura hojjetaa ture irratti marii waliin gochuuf deemna. Akkan waliin turtan isin affeerra. Hayyega gara caaru garuma wallisaatti galaa jirta. Wallisaa Hamza Hassan atis akkuma dargaggoota warra kaanii bu'aa bayii hedduu keessa baatee iddoo kana baga geessisiin jedha duraan dursee. Lammaffaa immoo egaa har'a qophii ati keessattuu waltajjii irratti dhiyeessaa turte irraa kaanee mee gaaffiif deebii sifaana gochuuf gaaffii si dhiyeessine fudhattee affeerraa keenya fudhattee nu dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomin siin jedha. Anaa dhufuun siin jedha. Ayee galatoomaa. Inni biraan mootuyyuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii uummata kiyya uummata jaalladhu saba kiyya saba Oromoo kan yeroo dheeraadhaaf cunqursaa garaagaraatiin addaan faqan wal nuqunnamsiisuu keessaniif isinis guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hedduu gaariidha. Mee dargaggoo Hamzaan eessatti dhalattee ati umuriin kee waggaa meeqa waggaa laallan ijoollee xiqqoo fakkaata. Eessatti dhalattee yoom gara aartiitti dhufte maal hojjetaa turte biyyarraa gara hojii keetti tun dhufiin dura eessatti dhalattee akkamii eessatti guddatte isa jedhu irraa kaanu. Hamzaan bakki inni itti dhalate godina Arsii aanaa Roobee gosa ataabaa bal'aa jedhamtu keessatti dhaladhe. Mana barumsaallee mootuyyuu mana barumsaa Roobee lakkoofsa 2 achumatti baradhee sadarkaa lammaffaas achumatti diddaa sadarkaa lammaffaa achitti xumure. Yeroo kana mootuyyuu aartii bu'uurri waa maraatu mana barumsaati. Mana barumsaa keessatti gumiilee adda addaatu jira. Gumiilee kana keessatti gumii afaan Oromoo walaloo barreessuu, diraamaa, baacoo waan akkas hawwisoo waan tokko tokko kanumarraa ka'uudhani kan inni gara baandii dhufe jechuudha. Achi keessatti qooda fudhataa turte jechuudha. Qooda fudhachaa ture. Guddinni kee ka'umsi kee gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Roobeeti jechuu danda'ama. Akkasillee osoo san yeroon elementarii baradhutti osoo barnootuma barachaa jiruyyuu aadaa kana aadaa fi afaan guddisuudhaaf jecha ijoolleen naannoo keenyallee ta'ee warroonni mana barumsaa keessatti argaman kaka'umsa ni goona. Kanarraa ka'uudhaan cimina keenya kana arganii hawwisoon wayii dhaabbatee ture aana irratti jechuudha. Innis hawwisoo torban roobee yaamtuudha ta dhaabattee hawwisoo san keessatti hirmaannee maal jenneeti. Achi keessatti guddadhe jechuun ni danda'ama. Ani qoonni kee maal ture hawwisoo achi keessatti? Shubbisaas hojjechaa ture, walaloos dhiyeessaa ture, sirboota koppiis sirbaa ture jechuudha. Dibbi irraa kaanee gara meeshaa ammayyaatti dhufne akkasumatti tartiibumaan. Sirba yeroo sana keessa yaadattu sirba aadaati moo sirba ammayyaati? Sirba maaliiti? Sirba ammayyaallee ni sirba ture.
sirba aadaallee sirba alee birraa sirbaa ture. Mee sirba aadaa gaa naannoo Baalee Oromoon Baalee sirbu keessaa gaa isaan jalqabde natti fakkaata. Mee isa keessaa mee nu yaadachiisa. Dhugaadha sirboota aadaa keessaa sirba Baalee hojjechaa ture sirba Amiin Huseen hojjechaa ture sirba Baalee. Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaatti yalalistuu biyya dhadhaa qabdu aannanii. Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaatti yalalistuu biyya dhadhaa qabdu. Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaa mataa uumaatee yalalistuu biyya hayyuu fi gootawwanii. Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaatti yalalistuu biyya dhadhaa qabdu aannanii. Baaleen bu'aa intala Baalee makka walaabuu sabboontu tala asii dhabbuun fedhu badhaadhiyaatti umrii dheeradhu magaalaa qalloo tolii galfadhu. Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaa mataa uumaatee yalalistuu biyya hayyuu fi gootawwanii. Bataata ofi yaa bataata ofi natti as kufi. Bataata yaa bataata meena duraa hangatti naasafna Oromiyaa. Bataata ofi yaa bataata ofi dagaagiiti. Ati sirba aadaa kana kan wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaa Amiin Huseen achuma biyyatti jalqabde jechuudha harkaa fuutee sirbu. Osuma biyyan jiru yeroo barnoota xiqqaa ture yeroo baradhu san sirba isaa kana ni jaalladha ture yooani. Innis immoo yeroo waltajjii waan tokko hojjechuudhaaf gara biyya keenyaa dhuusani jala deemee hojjetaa ture. Anis jechuudha in deemaa naannoo keenya gara naannoo Saddiiqa naannoo Habee akkasuma naannawa keenya san irratti waan qophaa'u qophii kan irratti ni hirmaata ture. Baay'ee tokko uummannis baay'ee isa jaalatan ta'eeyyuu jala deemee hojjetaa ture. Innis na hojjechiisaa ture na jajjabeessaa ture jechuudha. Koomeen qabu kottu naan jedhee sirboottan kiyyamee sirbi maal naan jedhaa innis hin sirbaa fi anis filooppii maal naan dhiiseetti deemee san booda filooppiin naan dhiisee na biraa deeme saniin sirba baandii torban borii san keessatti sirbaa ture jechuudha sirba Amiin Huseen. Hedduu namatti tola gaa. Har'aa innis naannuma Awurooppaa kana keessa jiraata. Qaamaan wal argitanii fuulduratti hedduu waliin hojjechuu nama dandeessanidha. Meegaa wallisaa gara sanatti tarkaanfattee jirta. Wallisaa Hamzaa Hassan. Sana booda akkaataa kanaan sirboota aadaa kana sirbuu edda eegaltee booda achitti hojii kee achumatti itti fufte moo gara biyya biraatti tarkaanfattee hojii kanatti fufte? Yeroo calqabaa hawwisuutti yeroon dhufu hawwisuutti dhufuu kiyyaan duratti walaloo waan tokko barreessaan ture. Hin barreessaan inni walaleessalleedha. Sana booda ergan waa hunda baree baandii kanatti deebi'ee jechuudha. Baandii kana keessa yeroon jirutti ergan meeshaa rukuttaa meeshaa eeguu calqabee ergan ritimii waan tokko waan sila barbaachisu meeshaa ammayyaa kana waliin. Kami baandiin kun? Baandii torban diidaa. Torban diidaa jedhama. Kana keessa ergan ture erga waa hunda meeshaa kana waliin hojjechuu ergan dandaheet gara Adaamaa dhufeani. Kaaseetti hojjechuudhaaf jecha. Ilmaa kana kaaseetti hojjechuudhaaf gara Adaamaatti yeroon dhufu qindeessaa muuziqaa bira dhaqee qindeessaa muuziqaa bira yeroon dhaqutti immoo sirbootaan kiyyaallee immoo isa asirra rakkifne niin hojjedhe. Hojjennaan immoo sirba Oromtitti jedhu kan hojjedhe. Sirba kee jalqabaa isaa fi sirba Baalee Anaazii hara dirree ta'anaa jinaa jettu takka illee ni qaba tureyyuu. Sirbittiin sun ni dabarte turteyyuu. Kiliippiitti hojjettee uummata bira ga'e? Isiin aawudiyoodhaani malee uummata bira kiliippii hojjedhee hin geenne Baalee Anaazii hara dirree ta'anaa jinaa jetti. Isiin hojjedhee ture. Isitti aansee mootuu Oromtitti. Tokko lama gadhiise lama Oromtitti sirba jettu sanaa fi Baalee Anaazii hara dirree ta'anaa jinaa jettu sana. Meegaa Oromtitti jedhu kanarraa gaamee waan nu jedhee hojii kee jalqabaati waan ta'eef. Oromticha boonaa qabaataa hundumaa Oromtitti boontuu burqaawaa hundumaa
bareenillee keetumaa gootummalleen teetumaa hayyummalleen keetumaa kasii kennes rabbumaa nutti hin qixxaattu homaa gurri abbaa duubaa jecha laalle malee boona fi faarullee silaa nu hin malee dhuguman dubbadhaa hin sobuu xiqqollee waan atti mul'atu oromticha malee. Waa baruun gaariidha hundumaa baradhu garuu lugaa kan kee ati jabeeffadhu Oromoo afaan kee jabeessitee tumas goonsa akkoo tumatee si guddisa yaa dhiiroo yaadadhu waan keessa dabarte orma fakkaatu eenyuma. Oromticha boonaa qabaata hundumaa Oromtichi boontuu burqaawaa hundumaa bareenillee keetumaa hayyummalleen keetumaa gootummalleen keetumaa kasii kennes rabbumaa sittiin qixxaattu sittiin qixxaattu sittiin qixxaattu sittiin qixxaattu Oromticha boonaa qabaata hundumaa Oromtichi boontuu burqaawaa hundumaa bareenillee keetumaa hayyummalleen keetumaa gootummalleen keetumaa kasii kennes rabbumaa sittiin qixxaattu sittiin qixxaattu sittiin qixxaattu sittiin qixxaattu. Gurri abbaa duubaa jecha laalle malee boona fi faarullee silaa nu hin malee dhugumaan dubbadhaa hin sobuu xiqqollee waan atti mul'atu sabbantitti malee dhugumaan dubbadhaa hin sobuu xiqqollee waan atti mul'atu xiqqi malee. Sirriin dhangalaasi aadatee agarsiisi boonee na boonsisi waayyootee dhabamsiisi. Sirriin dhangalaasi aadatee agarsiisi boonee na boonsisi waayyootee dhabamsiisi. Namni isallee mootu sirbittiin tun sirba seenaa qabduudha anis irratti xiyyeeffadheeti tan hin hojjedhe yeroon itti dadhabee dhufetti mootu akkan barbaadutti hojii irra naan oollee kilippiidhaan immoo TV Oromiyaatiin illee uummata bira naan qaqqabne waan ta'eefiyyuu keessa kootti gaddan dhaga'amaan. Maaliif TV Oromiyaatiin kun Oromtittiidha kanatti faarsitu Oromiyaadha kanatti faarsitu televezyiinii Oromiyaa uummanni itti kaffalee mootummaan uummataaf dhaabee jedhu kana irratti maaliif dhorkame achirratti dhiyaachuu maaliif dide? TV Oromiyaa waan garaa nama nyaatudha. Waan kana jedhee TV kana ibsullee ni mootu na dhiba. Sababnis TV'n kuni artistoonni baay'een isaanii dadhabaniiti kan dhufan. Horii guddaa baasaniiti kilippii kan hojjetaniiti dhufan. Garuu mootuyyuu namni achi keessa jiru hedduun isaanii warra gulaaluu irraa eegalee hamma oliitti jechaadha. Hin dabru maaf hin dabarree odaa qaba jedhu. Odaan guutumaan guututti hin barbaachisu. Sana malee mootuyyuu kilippii hojjetamu kanarratti duraan dursitee marii jara wajjin godhuu qabda. Marii yoo isin jedhu kana mootuyyuu marii nagahaa osoo taate haa ta'u harkaa waa barbaadu. Isin galee harkaa waa barbaadu horii barbaadu. Kilippii irratti dadhabaniitiin kilippii hojjetanii dhufanii wanti isaan nama gaafatanii mootuyyuu waan ajaa'ibaati waan kilippii sanii baaftee sanii oli ittiin beekanta ammumatan asii tokkosaa ummatan ummata bira geettaa ummatan waltajjii adda addaa lafan teettu lafan qubattu biizii taata sin jedhu. Waan akkanaatu jira dhiibbaa hamma nan jedhamnitu ijoollee teen irra gaatiin jira ijoollee kan kiyyaa jechuudhaan amma kana waan kana dubbachuun baay'ee tokko na dhaga'ama. Akka sirnaatti silaa miidiyaan tokko hojii artistii hojii aadaa hojii eenyummaa saba tokkoof hundeeffame waan kana jajjabeessuun dirqama isaati. Kun haala bulchiinsaati moo hojjettoota irratti wanni isaati moo kun sirnuma sanadha jetteetu yaadda? Jalarraa qabee haga oliitti sansaliin isaanii kun kan wal qabateedha. Waan argatan tan addaan hiratu hundi isaaniitu jechuudha. Yoo har'a kilippii tokko hojjedheetiin kan fidu ta'e abbichi itti dadhabee fida kan mootuyyuu yaada itti kennu
yoo waa ittiin kennin jechuudha kan yaada itti kennu luka ofii walirra kaatee mootummaa wambarii achi kaayee fi wambarii dhara lukuma walirra kaatee as biratti kun hin taane waloonuun isaa ulfaataadha akkamitti akkana jetta kunillee hin ta'u odaa kanas keessa baasiti akkana godhi akka nuus hin jennetti sirreessis fidi namaan jedha. Kana jechuun immootuyyuu horii nama gaafata garuu mootu ijoolleen teennallee tole hin jettu hafa malee aadaa teenna hin cabsinu odallee immootuyyuu isin jettaniif keessaa hin baafnu yuutuubiin haa jiraatu miidiyaan kenna miidiyaan haqaa OMN nu haa jiraatu jedhan baay'ee waan garaa nama nyaatudha yeroo ammaa tana weellistoonni akka kiyyaa jechaadha kan lafaa dhufaatiin jiranii hedduun isaanii carraan miidiyaan isaan argataniitiin ittiin uummataan wal baraa jiran tokko yuutuubidha inni lammaffaa mootuu miidiyaa OMN kan. Amma sirra kaffaltiin hin jiru uummata kee bira bilisumaan gahaa jirta. Yaa sirriidha rabbiin galanne haa ga'u. Kanaaf kilipii oromtittii wanti jettu sun waan seenaa qabdu beektanii waa'een kilipii tanaa yeroo hojjedhee achi fidu sanitti takka lama jedhanii yeroo 6 ilaalame osoo irratti walii galuu dhabanii jechaadha warroonni gulaalan suni. Eeyyeen maal ta'e sirbichi kun sirba bareedaadha waa tokko iyyuu hin taane walolluun isallee mootuyyuu oromummaa mucaan oromoodha biyya oromiyaa faarsa malee wanti inni godhe maa inni kan jedhan kun immoo hin ta'u jedha. Kasilaa waa harkaan na jala deemee barate lakki jedha. Kunin immoo warri waan kana hin beekne immoo warri harkaan jala warra deemu kanarra warri quban qabni gaazexeessitoonni jiran jarri amma ka hojiirraa geggeeffaman kana jecha. Warra ari'aman. Warri bulchiinsaa hin ta'u jedhu gaazexeessitoonni haa dhiyaatu jedhu. Akkasi wal dhabanii laaluu hin danda'an galmeen hin jira kan yeroo 6 irratti walii galuu dhabaniitiin oromtittii jedhu sirbittii tiyyatanaan yeroo 6 ilaalame yeroo 6 sanuyyuu irra walii galuu didanii ka adda ba'an galmee san laaluu hin danda'an. Odaan mallattoo Oromooti. Maaltu kana hundaa hanga kana isaan rifachiisee odaan TV Oromiyaatiin hin dhiyaatu jedhanii akkatti kan balaaleffatan maali? TV Oromiyaa keessatti odaa miti maqaan Ooroo jettu tuni kaanan akka alaarjikiitti ilaalama miidiyaa san keessatti. Kanaaf baay'ee waan nama gaddisiisudha. TV afaan jijjiirateedha malee kuni TV Oromiyaatu miti. Inumaa TV alagaa TV alagaa isumoo jechuun ni danda'ama. Uummata akkasanii uumaa garaagarummaa takka hin qabu. TV televizyiin Oromiyaadha. Hayyee wallisaa Hamzaa Hassan egaa dargaggoonni har'a asitti argan atis dargaggoota Jarmanitti argaman dhiibbaa garaagaraatiin biyyaa baatan keessaa atis isaan tokkodha. Mee sababni ittiin biyyaa baate maali Hamzaatoo? Yaa sababni ani itti biyyaa bahe tokko maal isiniif fakkaate waa'ee maaster pilaanii lafaa kanaa fi akkasuma barattoota yuunivarsiitii kan dhuman kanarratti dirqama lammummaa kiyyaa dirqama oromummaa kiyyaa nin baha jedhee weelliseen qaba mirga abbaa biyyummaa jettu. Sababnis yeroon ani weedduu kana yeroo weellisu biyyeen itti asalphattu hiriyoota tiyya lamaan takka maqaan jaraa hin kaane har'ammootuyyuu kaasuun dirqama. Maqaan isaa Minishuu Mallasaa jedhama. Tokko mootuyyuu bilisummaa lammii jedhama. Ijoolleen tun hiriyoota teenna. Ijoollee lafaa dhufaatiin jirtu ijoollee mirgaaf dirqama ofii beektu ifaan ifatti oromummaa ofiitti falmatudha. Jarra tana haala suukaneessaa ta'een taniin jarri ajjeefamte jechuudha. Ajjeefamte erga ajjeefamte mootuu rasaasan erga dhahamteetiin ajjeefamte karaa irratti galma abbaa gadaatti gaditti makiinaa keessatti reeffa jaraa fidanii konkolaataa karaa daandii konkolaataa irra fidanii makiinaa irra baasanii biraa deeman makiinatti hidhee jedhanii tasaabii karaa irratti kufeetiin hin jiru kan jarri har'a duutee akka har'aa kana ajjeesanii karaa irratti darbanii tasaabii akka osoo isaan lubbuun jiran kufeetiin lafa jiru akka waan irra bahee wayiitti as jara kan uummanni Adaamaa guutuun isaaniitu ni beeka. Mallasaa jedhama lammaffaa mootu Minishuun kun mucaa Ambooti. Bilisummaa lammii mootu mucaa Mojooti. Sanirraa inni kunis hiriyootuma kennaa itti dhabne jaras dhabne waan ta'eef nuufis burkanuma. Anis mirga abbaa biyyummaa waan jedhu san hin hojjedhe. Isa malee immoo waa'ee maaster pilaanii lafaa barattoota dhuman kanas osoo hin ta'in
OMN kaarra uummata kiyyaa wal quunnamsiisaa jiru kana waa'ee isaallee cufamii banamaa isa irratti illee sanumaan wal qabsiisee OMN banuma ETV sobduu nurraa cufi nurraa ammuma waan jedhu waan akkasii achi keessatti maqaa dhahee qaba. San irratti illee biyyuma keessa hoggaa jirtu jechuudha. biyyuma keessan osoo jiru OMN akka gaariitti dhufaa ture yeroo san. akka haala gaariitti OMN akkaataan inni itti dhufe akka ajaa'ibaati tuni wallaahi deeggarsuma rabbiitu keessa jira bara. Miidiyaan kun carraa hammana jedhamne ijoollee tennaa banaa jira. Uummata keenya biratti illee mootu fudhatama. Namni dhiise inuun dhageeffatu ETV kijibduudha. Televezyiinii Oromiyaa televezyiinii qonnaati kijibduudha. Inuun dhageeffatu namni uummanni wanni ilaalu OMN yeroo ammaa kana OMN biyya teenya keessatti namni dhiise uummata dhiise iyyuu namni yoo nurraa cufan uummanni hime jedheetuma cal'isa waan godhuun qabu yoo ka'u gurii waan dubbatu taate gaffuudhanii dhayanii kanu inni biraa waan jiru biyya teenya keessa haalli jiru baay'ee garaa nama nyaatudha. Mee dhimma maaster pilaaniidhaan egaa wallee keessattuu hiriyoota kee hedduu jaalattu Oromoota dargaggoota lafaa bahaa jiran kanaan rasaasaan ajjeefaman kanaaf yaadannoodha kanati qopheessite. Dhimmi maaster pilaanii Finfinnees hedduu Oromoo biratti akka addaatti kan ilaalamudha. Dhaamsi ati waan kana irratti qopheessite waan jabaadha. Mee wallee kana sagaleedhaan irraa nu jedhiiti daawwattoota keenya affeeruu yaalla. Okay. Weelluun kun jalqabni isaa geerara qaba. Yaa qomoo koo dhagayi waa sitti dhaammadha. Jiraadhu madaa duusee nan dhiifadha. Kulkulli madaan fayyuu ima boonnaa barayyuu. Lafeen gootaan boqannee bakkuma ciisu iyyuu. Dibaan abiddaan dhaamuu daaraa jalaa gubataa. Osoo garaan nu beeku wayyaane maanu bitaa. Jeesugumaan baasuu lubbuun gatii nu dhabdee. Lafatee beenyaa malee alagaan keessa labdee. Lafatee beenyaa malee alagaan keessa labdee. Gubaan keessaa nu gubaa diinni sakkanaan nu hubaa. Yaa ijoollee hoo, yaa dhiira hoo, yaa goota koo, yaa qeerroo hoo, dhiiga Oromoo lafa jigdee yaatu, kan du'e maraa akka gumaan baatu, tokkoomanii itti gubanii, jabaatanii, garciisanii lola malee biiftuun bilisummaan baatu. Sobni biqiltuu caamsaa, miidiyaa sabni falmuun dhaamsaa, ni du'a malee hin dheessu, aamboo gumaan bahu malee hin teessu. OMN teennaa akka ETV sobuu diddeen beeyna. Yaa warra sobaa yaatu miidiyaa kiyya cufuun taatu. OMN banumaa ta'e sobduu cufi nurraa ammumaa jennee jennisuma biyya keessa jiru jecha. OMN teennaa akka kan ta'e sobuu diddeen beeyna. Yaa warra sobaa yaatu miidiyaa kiyya cufuun taatu. OMN banumaa ta'e sobduu cufi nurraa ammumaa. Yoomatti haqaa cufamu amma olkaanee dhumuu dhalamu. Yoomatti haqaa cufamu amma olkaanee dhumuu dhalamu. Sinnaara marii abbaan dhaallee maal ta'e mucaa nagarii sinnaarri baddee abbaan gootaa maal ta'e mucaan taaddee jabaa koo nyaannu gurrabbaa jette ijoollee waakoo sanyii aabboo biftiin ooltuu maali qabrummaan jedhe amboo laaltuu dabarsaa diinni tokkummaan caaltu duraa dhumatee hayyuu degeree abdii biyyaa baratee. Jirtu kan sana booda ka hiriyyuun biyya sun irraa dhumtee jennaan du'a jarri duute saniin anis biyya keessaa olii gad deddeemuu eegale.
yaa dhiibbannatti jabaata jechuudha. Kanaaf mana iddoo an kireeffadhee galuttis achittis yeroo na barbaacha dhufanitti waan garaa nama nyaatudha. Ani jalaa ba'ee namni naa bilbileetiin bakka akkana namni dhufeetiin ulaarra jira federaalii dhufeeti ulaa gubbaarra jira waan ta'eef iyyuu ati mana jirtamoo eessa jirtaa naan jedhi yeroo sana jechuudha. Sirbichillee haalaan babal'atee dhageeffatamaa ta'e jira jechuudha. Sana booda gurbicha akkanatti himeen anis gara Dirree Dawaan deeme. Yaa warroota mana natti kireeffansanii fi warroota kireeffatanii achi keessa jiran san hundaayyuu torbee tokkoof mana hidhaa keessa turan. Sababuma mana sitti kireessanii. Yaa mucaan kun maal hojjeta? Sa'a meeqatti gala? Mucaa lakki nuti waan irraa beeknu hin jiru gurbaan inumaa TV Oromiyaa sanirra ilkee diraamaa hojjeta. Yoo galulli achuma oolanuun jedha jedhaniin warri waan isaan irraa beekan hin jiru jechuudha. Waa takka warri isaan homaa irraa hin beekne torbee tokkoo fi dafqaan bulaa mana isaan irraa kireeffateetiin keessa jiraatu. Keessatti torbee tokkoof mana hidhaa keessa galchan jechuudha isaanillee. Sana boodan takka gara deema takka mootu gara Baalee osoo akkas jedhu takka immoo gara biyyaa deemee biyyallee mootu gara baadiyyaa deemee yeroo isaan na barbaadanitti sana booda jalaa ba'ee jecha ani. Yaa beekamaa dhagaa kun hunduu gatiidhuma oromummaati kaffalamaa jiru wareegamnis atis inni guddaan jala ati akka tokkotti jalaa baatee hojii uummataa hojjetu eegalteetta hojii kana immoo jabeessitee itti fufuudha qabdu. Karaa biraa diraamaa amma kaafteetta diraamaa irrattis qooda fudhata akka turte diraamaa ilkee uummata biratti jaalatamu mee isarratti taatota akkamiiti kanatti hirmataa turte hojii diraamaa kanoo wanni akkuma walleekee amma wallisuu jalqabde kanatti hojii diraamaa sitti fuftamu maal fakkaata isa duraarraa ka'iiti ka ilkeerraa ka'iiti mee nuu ibsi. Okay. Ilkeen anaaf diraamaa yeroo calqaba iskiriinii irra itti mul'adheedha. Ayo boleh kam negara. Aye naaf bilbilu nan dhufe. Eenyu ani moo? Jechuun namichi keenya dhufe. Anaafat wal beeyna? Na dagatte. Gonkumaa si hin beeku. Maali rakkoon uumamee jira tibbana galuu barree deemne. Wanti raawwanni tokko illee hin jiru. Ani si hin beeku ija kootiifuu haara. Si hin beeku. Nan dogongora jechuudha. Dogongortuu ta'a. Tarii keessummeessaa biraa ta'uu danda'a. Madaadha. Lakkisu. Abaaboo fi dogongortuu jirta. Asi hin beeku. Lakkisuma. No. Wanti dagadhe tokko illee hin jiru. Ani si hin beeku. Har'umaan si argee. Ati anaaf haara. Nama akkachuu barbaadamu? Waan tokko wanti si waan qabu hin jiru. Si hin beeku. Toli. Maal si faa jedhama? Ammaaf waan barbaadu. Waan barbaadu? Toli galata. Garuu san dura immoo reediyoo irraa illee hojjechaa ture. Diraama dhuma. Reediyoo irraa isin hin jedhu diraamaa Galaana Imimmaanii jedhu diraamaa Furmaata jedhu diraamaa Gadoo jedhu reediyoo irra hojjechaa ture. Diraamaa gaggabaaboos yeroo ayyaana waan akkasiis hojjechaa ture. Diraamota kana simatu barreessamu ka barreeffame irratti qooda fudhataa jirta. Ka barreeffame irratti qooda fudhadha malee egaa akkuma reef isiniin dubbadhisani aartiin abbaan qabu biyya teenya keessatti yoo haga amma achi as dhufee kana abbaa argate ani hin beeku. Aartiin abbaan qabu isiniin jedhu namni iskibirtii tokko itti miidhamee barreessa. Akka kaleen isaa kirkirtu osoo kaleen isaa kirkirtu halkan guutuu taa'eetiin iskibirtii jechaan akka waan salphatti waan barraa'u miti. Namni itti yaada itti dhimame maraatuu ga'eetii kan barreesseetiin hin fidu jechuudha taa'ee. Namni waggaa 2 waggaa 3 fa'aa taa'ee barreessee akkamitti iskibirtii bifa ajaa'ibaatiin qopheessee fidee yeroo televezyiinii Oromiyaa kanatti fidu hin laalanii abbichi yoo harkaan jalan deemin wanni godhamu hin jiru. Taa'u galmee hin qabanii galmee dhara galmee isaan keessa taa'uufi. Kanaaf aartii kana namnummaanuu as garagaleetiin mee maal hojjetaatiin hin jira namni kun waan qajeelaa hojjete moo waan bu'aa hojjete moo waan gadi bu'e hojjete moo
waan gaarii hojjete namni jedhee gulaaleetiif laaluuf namni ummaan tokkichu hin jiru. Kanarratti yoo ati waa qabaatte yaa sirriidha. Kanaaf waamtaa kootuun jettaanii waamtaa kun baratamaadha. Dhaabbata televezyiinii raadiyoo fi TV Oromiyaa keessatti kun baratamaadha. Waan baratameedha. Gulaala irraa ka'ee haga oliititti waan jiru mallaqa yoon qabaatin kilippiin hojjetamu hin dabru. Iskibirtiin barraa'ellee akkasumatti kuusaa dharaa ka walitti qabansan keessatti achuma keessa taa'a. Haaloo eessa jirtaa yoo jettee har'a bilbilteef laaqana nyaachuu deemaa sin jedha. Eessatti walaa arginu sin jedhu marabiin kootu jedha. Kiiloon takkittiin achitti foon qarshii 400 qarshii 500 fa'a. Kiiloon takkittiin. Kana kaamaarree namni akka kiyyaa kun eessaa fuudhetiin isaan qallabare. Eessaa uf beekan hundi isaaniitu iyyuu har'a maqaa isaanii ebalu jedhee waamuu baadhullee uf beekani. Ka gulaalullee uf beeka. Kutaan bashannanallee uf beeka. Ka olaanu gubbaa hoogganullee uf beeka. Har'a maqaa isaanii waamuwani. Rabbiin galanne haa ga'u dhugaa jedhaan. Miidiyaa kana irra carraa kana argadhee waan kana dubbachuu kootiif rabbiin galanne haa ga'u. Ani rabbiin galatoomfadha. Maaliif yoo kan naan jettan ta'e kilippii kiyya harmee oromtittii yeroo fudhetiin hin deemu hin waama silaa har'a maqaa isaa waamu yaa hoo jedhe hin dabru kana qabaa odaa qabanaan jettanii waan atti mul'atu oromticha malee biyyi Oromiyaa maal jedha sabni biraa nu komataa biyyi teenya biyya sabaaf sablammiiti. Kanaaf kun hin ta'u kana kuti. Ogummaa isaatti miti fedha osoo duuba isaatu deebitaniitiin kan qoratan ta'eetiin wanti inni eebbifamee waan bira ka achi dhufeetiin aartii guraallu mootuyyuu waan nama dhibaate kun beektanii. Kanaaf ani aarillee biyya sabaaf sablammiiti biyyi teenya sabaaf sablammiin biraa nutti mufatti waan atti mul'atu oromticha hin jedhini. Haati giranna mul'ata jedhamu sila habashaadhaa jedhamu maal haa jedhu ani Oromoodha ilma Oromooti. Waan kanarratti sana booda boo'ee baay'ee tokko gaddee boo'ee sana booda yoo rabbi jedheen wallaahi akkanuma jedheen hin sobne uf beekaa inni suni yoo rabbi jedhe gaaf tokko miidiyaan kana malee hin jiru seetaa jedheen. Amma jarri neetwoorkii wayii qaban neetwoorkiin warri TV Oromiyaa keessa jiran neetwoorkii wayii qaban neetwoorkiin isaanii akkamitti fakkaate har'a kilippii wayii kan hojjetu ta'e namni hin jira ibaluun kun akkanaati indee kutaa bashannanaati ibaluu bar nama kiyyaa nama akkanaati ka'uudhaanillee nama akkanaati waan haga kanaa qabaannan akka Acaaluu fi Jaamboo fa'aatti Awurooppaa kana zoortutti TV'n Oromiyaa si beeksisa. Awurooppaa miti biyya Awurooppaan alallee kan jiraatu yoo kan ta'u ta'e deemtee hojjette sin jedha. Acaaluuf akka beeksise TV Oromiyaati jedhanii yaadu san sila. Akkas jedhanii yaadu gara isaaniitii dandeettiin akka isaan beeksifte hin beekani dandeettii isaaniitii beekan malee TV Oromiyaati TV'n Oromiyaa qonna silaa bakka boqqolloo homamu namni qonnaan bulaan kenna gootara ofii keessaa qicateetiin hin maalannoo jedhu tana achitti dhaqanii waan waraabanii beeksisaniin alatti uumaa waa'ee aartii kan isaan beeksisan hin jiru. Waan akkasiiti isaan kun immoo hayyee har'a waan akkamiitu jira qilleensi jira fa'aa jedhanii wal gaafatanii bari isaan amma nu qilleensi jira jechaan akkami namni waa kilippii hojjete wayii kan iskibirtii barreessee dhufe jiraadha. Isaanii hubaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana wanti achi keessa jiru sun waan garaa nama nyaatati achittan si deebi'a waa'ee oromtittii tiyyaasan. Yoo rabbi jedheen inshaallah gaaf tokkicha biirooma keessa jira warri gulaalullee jira irra caalaan jira ka hurra hojiirraa geggeeffamanidha warriin na waliin ba'anillee ana jajjabeessa illee abshirnaan jedhanillee galatoomaan jedhan irra maqaa isaanii kaasuun barbaaduan. Maal jedhan aboo gaaf tokko miidiyaan haqaa dhaabbatuuf jira miidiyaan tana malee hin jiru seetaa jedheen. Keessan kana malee miidiyaan biraan jiru seetame jedhee bar huma wanni ani beeku hin jiru rabbuma afaan na kaa'e malee achirraa immoo ooleen bulle miidiyaan OMN sirba Hamzaa oromtitti gadi lakkisa natti dawwale inde gaazexeessonni san keessa inde kun giraanaan jira maaltu argame maali sirba akkatti miidiyaan OMN tokko akkatti gadi lakkisaatiin hin jira miidiyaa haarawaa dhaabbate eessa jira biyya kana keessa mul'aa biyya alaati akkana sana booddee anaafu gaafiinatti ta'e garamiin achi dhaqeen immoo Hamzaan gaafiin ol qajeelchan amma garamitti achi dhaqee eessan achi dhaqee maarree ka an bilbila isaanii qabu malee silaa sii kennaani
odaafaa keessaa baasaa jettaan jedheen odaafi jechoota waan itti mul'atu oromtitti jedhu kana jijjiiraa jechuun edda maal jechuun eddaa jedheenan wallahi akkanuma jedheen yaani no garuu jedheetuma callisoo godhu wallaalee na danqee gaafiidhaan na danqee sana booddeerraa namni kun waan biraa na fiduudha jedheetuma inni akkaataa inni itti deemaa jiru akkaataa biraati narraa waa dhabe homaa narraa dhabe jecha namni suni anarraa waa dhabe akkaataa inni natti deemaa jiru akkaataa biraa ta'uu beekee naan anillee yuutuubii gaafadhu jedheen anaa miti yuutuubii gaafadhu achi geessanii geessanii yuutuubiitu geesse yuutuubii gaafadhu jedhan kan inni irraa dhaabbate namni sun jechuudha kana fakkaata. Yaa qomoo koo dhagayii waa sitti dhaammadhaa jiraadhu madaa duusee nan dhiifadhaa.